what is variable? Variable jechuun maal jechuudha? What is variable? Waan duratti yoo dhufnu asitti variable means variable and event waan tokko jechuudha. Event haala uumamaa waan tokko or condition haala tokko keessa subject to change. Subject waan tokko gize change tokko yeroo jijjiiramu jechuudha. That's called as variable jechuudha. Inni kun ammas akkasumatti variable jechuun fakkeenya isaa amount of light hamma ifaadha jijjiirama hamma ifaa hamma temperature hamma moisture ho'a jechuudha. Concentration yookiin qabee dhangala'oo tokko yeroo hammi isaa yeroo safaru yoo xiqqaachaa yookiin xiqqaachaa kan deemu yoo ta'e concentration jechuudha. That's called as variable jennaan. Ni yeroo safarru hamma isaa xiqqaa jala irraa dhangala'oo san irraa waan biraatiin irraa fuudha. Yeroo safarraa deemnu that's called as concentration. That concentration, the amount of concentration that we measured in a liquid is called as variable. Hammi yookiin wanti nuti measure goone kan nuti arginu sun maal jedhama? Variable jedhama. There are three categories of variable. Variableota kanneen gosa sadii jira. Independent, dependent and controlled. Independent jechuun wanta irratti hundaa'u jechuudha. Independent wanta variable garaagarummaa wanta sana irratti kan hundaa'u kan hundaa'u fi controlled yookiin kan to'atamu jechuudha. Independent variable inni jennu kuni variable the experiment can impose. Yeroo yaaliin gaggeeffamu kan impose kan fudhatamu jechuudha. Control during experiment. Yeroo experiment gaggeessinu control goone hamma wanta safaru juusan control goone eegas immoo akka inni fudhatu kan taasisu jechuudha. Hammi safarame san jechuudha. That is called can impose kan fudhatamuu danda'u jechuudha. Control during experiment. Yeroo experiment gaggeessinu wanta madaallisan jechuudha. Dependent variable jechuun there are observed one observed goone one daawwanne or measured one safarre jechuudha. During an experiment data yeroo ilaaluudhaan yookiin safaruudhaan yeroo experiment gaggeessinu qabanne with experiment has no control osoo control hin ta'in osoo hin to'atamin yeroo safaramu hammi isa dhugaa 0.5 yoo ta'e 0.5 yoo ta'e inni dhugaa jechuudha. 0.50 yoo agarkanne 0.51 0.52 waan kana yoo arganne almost similar wanti tokko yoo argannu that is called as dependent variable jennaan. Controlled variable inni jedhamu are condition haala that could affect kan keessatti uumamu effect or the outcome bu'aa argamu experiment yaalii gaggeessinu the conditions that haala bu'aan argame suni do not charge hin guutaminin during experiment yeroo experiment gaggeessinu san haala hin guutaminin yeroo wanti sun safaramu that is called as controlled variable jennaan. Controlled variable inni bira result. What is the result? Result means analyze. Xinxaalu waan measure teessan waan safarame xinxaalu akkasuma perfect isa sirriite argachuu the test waan madaalirratti after what the experiment. Experiment yookiin yaalii gaggeessine waan arkanne san xinxaaluu fi result perfect ta'e result isa sirriite experiment yaaliidhaan mirkaneeffachuu. That is called the result waan booda arganu sun jechuudha. And also conclusion. What's conclusion? If the hypothesis supported after reported yooni fi yaadni bu'uura hypothesis wanta scientific meeting keessatti hypothesis jechuun maali yaada bu'uura rakkoo yookiin problem identification keessa fudhatamu san yoo support goonu yoo dhiyeessinu after reported eega report goone eega gabaasa dhiyeessine booddee wanti sun gizee fudhatamu that's called as conclusion fudhannu jechuudha. The experiment yaaliin sun result it will be accepted yoo experiment sun yaaliin sun yoo accepted ta'e yoo fudhatama ta'e san booda maal barreessan we write the conclusion of that research, that scientific methods. When the scientific kara science out and hojjenne sane conclusion is barreessina jechuudha. That is called as conclusion. The other one is accuracy, reliability, validity. In case of what? In case of experiment. Accuracy jechuun waan safarsan keessatti sirrii ta'uu isaa ilaaluu fakkeenya. Accuracy refers to what? How something akkami wanti tokko has been measured akkamitti safarame. Jennee sirrii isaa ilaalu or count lakkaa'u that is called as accuracy jedhama. Accuracy adeemsa waa safaruu keessatti yeroo yaalii gaggeessinu sirrummaan isaa hagam takka sirriidha waan jiru akkamitti how something has been measured wanti suni akkamitti safarame waan jiru kan nu agarsiisu is called as accuracy jennaan jechuudha. Accuracy.
The next one, reliability. What is reliability? After repeated the investigation of the result. Erga result tokko irra deddeebinee repeated goonee irra deddeebinee investigation eega arganne booddee result bu'aa arganne tokko safarree eega arganne booddee show very close walitti dhiyaachuu isaa laalu agarsiisu or the same result bu'aan argamsu wal fakkaachuu isaa check gochuutu reliability jedhama jechuudha. Reliability wanta tokko gisee safarru irra deddeebinee safarree walitti dhiyaachuu isaa close ta'uu isaa yoo laallo bu'aan argamsu wal fakkaataa ta'uu isaa yoo agarru that is called that reliability jedhama jechuudha. Isa dhugaatti waan dhiyaatu jechuudha. The other one is validity. What is validity? It related wow itti dhiyaatu to the other on experiment measuring yaalii biraati waan safarame tokko validity jechuun related isa fakkeenyaaf safara sentimeetira waan tokko safarree 5 centimeter yookaan 0.5 centimeter safara waan tokko yoo arganne waan nuti argannu ammoo safara saasan waan safaramee realitiin saasan ta'e result true result in ture yoo san 0.5 centimeter yoo ta'e waan nuti argannu ammoo yeroo safarru san bira san hojii wal bira qabamee yoo nife related ta'e yoo hariiroo walitti dhiyoo kan ta'e yoo qabaate that is called as validity. Wanni ati major goote suni wanni ati safarte suni sirriidha jennee kan dubbachuu dandeenyu jechuudha. Which increasing dabalu the quality of experiment. Qulqullummaa yaalii sanii kan maal godhu jechuudha kan dabalsiisu jechuudha. What interpret wanti nuti irraa hubannu maali to the major wanta safaramerraa or not waan safaramerraa hammam takka walitti dhiyoo ta'uu isaa laallee waan irraa hubachuu dandeenyu that is called as validity jenna. Experimentii kun fudhatamaadha bakka yookiin isa sirriiti jennee kan irra dubbachuu dandeenyu validity jenna jechuudha. The other one is the tools and biologist. Meeshaalee fi biologistoota. Tools biological science saayinsii waa'ee biologicalii saayinsii biologicalaa jechuun recommend practical studies both in laboratory and in the field. This called as what? Biological science. Saayinsii waa'ee biologicalaa jechuun meeshaawwan biologistoonni itti gargaaramuudhaan maal keessatti laboratory keessatti wantoota ittiin qo'atan akkasuma in the field deemanii fiildii bahanii jechuudha bosona keessa deemanii bishaan bahara keessa deemanii wantoota lubbu qabeeyyii ittiin to'atan ittiin qorannoo ittiin geessan is called as biological science jedhama. Karaalee saayinsii biologicalaa jenna meeshaalee ammayyaa fayyadamuudhaan biologistoonni yoonii fi argama waan tokko kan qo'atan taate that is called as biological science. Some laboratory tokko keessatti tools meeshaaleen ni jiru their function hojii isaanii yoo laallu function isaanii for example microscope. Laboratory keessatti jira hojiin isaa maali? What is the function of microscope? Maal hojiin microscope dha? Laboratory tools which means meeshaa laboratory tahee maal jechuudha small object difficult to see with naked eye. Meeshaa wanta objectii baay'ee xiqqaa ta'e tokko difficult to see kan laallee adda baafachuun nama dhibu with naked eye ija keenya qofaan laallee adda baafachuun nama dhibu ittiin maal gochuudhaaf ittiin laaluudhaaf. Mal structure waan tokko itti ilaaluudhaaf yookiin caasaa waan tokko itti ilaaluudhaaf kan nu gargaaru that is called as microscope jennaan. Type of microscope gosoota microscope dha. Light microscope, electron microscope. Microscope ifaatii fi microscope electronic jedhamu jira gosa lama jira. Microscope jechuudha. Asitti light microscope inni jennuun microscope ifa is used the beam of light. Ifaa fayyadama jedha beam of light balaqqeessa ifaatti gargaaramuudhaan maal ta'a waa agarsiisa. The magnification capacity hammi inni guddisee agarsiisuu danda'u 2000 times yeroo 200 isa dhugaarraa yeroo 200 guddisee agarsiisuu danda'a jedha. Easy to more place to place, relatively cheap. It helps to study the living cells. Easy to more place to place. Iddoo iddootti deemuun salphaadha jedha. Relatively cheap ammas gatiin isaa salphaadha. It helps nu gargaara to what? To study qo'achuudhaaf living cell. Seelota lubbu qabeeyyii qo'achuudhaaf nu gargaara jedha. Maal light microscope kan jennuun. Inni bira electron microscope jedha. Electron microscope electroni jechuudha. Used beam of electron also
kunillee maal gala beam yookiin balaqqeessa'uu elektiroonii give 3-dimensional picture picture kallattii sadiin dameelee kallattii dimensional kan ta'een kallattii sadiin agarsiisuudhaan maal nu agarsiisa objectiin sun maal akkati kan nutti mul'isus it called as electron microscopy jennaan jechuudha. Ability of microscope. Dandeettii microscopeedha wantoota agarsiisuudha maali? Ability dandeettii of microscope. Dandeettii microscopii maali? Tokko magnification power. Hammi dandeettii inni agarsiisuu danda'u resolution power. Hammam takka gadi fageenya waa'ee waan sanii structure waan sanii nu agarsiisuu danda'a. Waan jedhudha jechuudha. Ability of power lama jira. Magnification power fi resolution power. Magnification power jechuun hammam takka guddisee nu mul'isaadha. Resolution power immoo hammam takka caasaa waan sanii gadi fageenyaan nu agarsiisuu danda'a. Waan jedhudha. Asitti ibsa isaa yoo ilaallu magnification power increasing ni agarsiisa the size of an object. Saayizii yookiin boca waan sanii guddisa objectii sanii nutti guddisa jechuudha. It may be the insect yookiin ilbiisa wayii tokko caasaasaa guddisee nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. Kuni dandeettii ability of microscopy jennan. Resolution power jechuun ammoo dandeettiin inni lammaffaa ka'e microscopiin qabu is show ni agarsiisa the detail past. Detail gadi fageenyaan pass to an object. Why objectii sanii gadi fageenyaan nutti agarsiisa show nutti agarsiisa detail past or of an object or the identify the two separate point to an object. Yookiin maali pointii isa keessa gadi fageenya waa'ee pointii isaa nutti agarsiisa jechuudha. That is called as also we can say also resolution power is at the ability of power jechuu ni dandeenya jechuudha. Ability of power. The other one tools of power. Meeshaawwan the tools of biology. Meeshaawwan biology dha. There are types of tools. Types of tools usually depend on activity. Maali gosoota hojii jira, gosoota meeshaalee jira. Usually kan itti fayyadamu depend on what? Maal irratti hundoofne activity. Waan irratti hojjechuu deemu sana irratti hundoofne jechuudha. Which study kan qo'achuudhaaf nu gargaaru both laboratory keessatti fi in the field. Deemnee fiildii baanee laaluu jechuudha. Iddoo deemnee iddoo bosonaa deemnee iddoo bishaanii deemnee iddoo laaluudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Meeshaalee jira jechuudha meeshaalee baayoloojiidha. Some laboratory tools meeshaawwan laboratory muraasa akkasumas their function hojii isaanii. For example microscope. Microscope akkuma jalqaba dubbannetti a tools meeshaa to magnify agarsiisu small object meeshaa yookiin objectii waan xiqqaa jechuudha. Difficult to see kan laaluun nama dhibu. With naked eye ija keenyaan laallee adda baafachuu wanta nama dhibu maal godhee magnify godhee guddisee kan nutti agarsiisu jechuudha. Type of microscope also gosoonni microscopy there are two types of microscope. Akkasuma gosoonni microscopy gosa lama jira. Optical microscope and electron microscope. The first one jechuudha. Tokkuma. Optical or light microscopy isuma jalqaba beam of light to form what image yookiin fakkaattii uumu image of an object fakkaattii wanta isaa ka uumu jechuudha. Fakkaattii wanta isaa ifaan irra balaqqeessuudhaan fakkaattii wanta isaa fakkaattii jechuun that image of wanta isaa waan sanii ka uumuudhaan nutti agarsiisu jechuudha. The other one is electron microscope. Electron microscope inni jalqaba use the beam of light innis balaqqeessoo ifaatti fayyadama to form it's a beam of light form image of an object. Akkasuma kunillee maali fakkaattii wanta isaa guddisuudhaan nutti agarsiisaa jechuudha. Type of light microscope gosoota microscopy ifa bira yoo dhufnu there are two types of light microscope. Gosoota microscopy ifa gosa lama jira jedhu. Simple microscope and a compound microscope. Compound salphaa fi compound microscopy salphaa fi microscopy compound jedhama jedha. Simple microscopy bira yoo dhufne microscopy salphaa jechuun have only kan qabu one cells one lens system sirna lensiidha tokko qofa qabu jechuudha. Ilaaltuu meeqa qaba? Have only one lensi tokko qofa jechuudha. When we come to the B or the next compound microscope microscopy compound isa jedhamu kana bira yoo dhufnu have two lensi abbaa lensii lama jechuudha beekama. Have two lens system there are abbaa lensii lama. Eyepiece lens eyepiece lens
and objective lens. Lensii gosa lama jira. Lensii eyepiece jedhamtu fi lensii objective lens ka wanteessa jechuudha. In case of this objective lens isa yeroo kana bira yoo dhufnu lower power lens wanteessa abbaan koo gaxaanaa isin jira. Lower power lens, middle power lens and also higher power lens. Wanteessa abbaan koo gaxaanaa, wanteessa abbaan koo jiddugaleessaa fi wanteessa abbaan koo olaanaa isin jechuudha. That is what a type of objective lens which is derived from compound microscope. Compound microscope is derived isa qoodame jechuudha. Kuni microscope compound jechuudha. Akkasuma asitti maaltu jira? When we measure magnification power, the formula becomes, look, yooniif safarru jedha. Hanga dandeetii agarsiisu guddisee agarsiisu microscope wanta tokko gizee laallu formula qaba. Formula becomes total magnification. Hamma guddisee waliigalu hamma guddisee mul'isu waliigalaa walqixanii taha. Eyepiece lens times objective lens. Guddisee mul'isu waliigalaa walqixanii taha. Eyepiece lensii baayisu objective lens. In case of this, for example, example fakkiin nu kenname. Eyepiece lens magnification of microscope is 10x. Eyepiece lens guddisee mul'isu microscope ida 10x ida jedha. Eyepiece lens always what? It is what? A fixed ida jechuun murtaa'aadha 10x ida. While the light power objective lens. Lensi ifa isa objective lensi bira yoo dhufne garuu has what? Magnify 4x. What is the total magnification of? What's the total magnification? Maali hammi guddisee mul'isu waliigalaa meeqa kan jedhu bira yoo dhufnu solution. Formanni isa now what is the givens? What is a given and what is required? How we can give the solution of these problems. Rakkoo problema yookiin problema kanarratti akkami furuu dandeenya kan jedhu bira yoo dhufne eyepiece lensiin 10x dheenne. We said that this higher power lens inni olaanaadha maali 40x dha. Wanteessa baangoo olaanaa inni suni 40x dha. Total magnification waliigalaa yoo laallu guddisee mul'isu waliigalaa kan microscope dha yoo laallu total magnification is equals to eyepiece lens times objective lens. Now 10x eyepiece lens are what? 10x times objective lens is what? 44x. When we multiply these two amounts 10 times 44, it gives us what? 440. So the total magnification of total magnification of microscope is equals to 440x. Okay, suppose that example 2, suppose make a piece man under the microscope which magnify 600x. Namni tokko ni wadaale microscope dan guddisee ni mul'ise 600x. Si'edi baja guddisee mul'ise if the magnification power of eyepiece lens is 50x. Yo guddisee mul'isuun eyepiece lensii daatiin lensii harkaa isa eenyu saniin yoonii fi 10x yoo guddise what is the magnification power of objective lens? Objective lens isa kana jechuudha. Kuni meeqa taha? Now total magnification nu kenname eyepiece lens nu kenname. Now we find out about what? Objective lens. As we understand from the formula, total magnification is equals to eyepiece lens times objective lens. From this, we can derive the formula, yeah? We can derive the formula. No, total magnification is equals to 600x. Eyepiece lens is 50x. Objective lens is equals to question mark. Objective lens. So total magnification is equals to eyepiece lens times objective lens are general formula. General formula. Now we find out in case of this what nuti barbaadu yaanu maali. Bakka kanatti formula kana dhaabbanee kan nuti barbaadu yaanu objective lens dha. Objective lens kana qobatti hambifachuudhaaf jecha jala maal jenna divide by eyepiece lens.
as it is divided by eyepiece length. Eyepiece length is cancelled with this cancelled with this. The only left is what? Objective length is equals to total magnification. Total magnification as it in total magnification is equals to this is cancelled with this. The only left is what? Objective length. Objective length is equals to what? Total magnification over eyepiece length. Here it is. As it maaltu jirare formula keenya kunooti. In case of this, as it formula keenya kanarra dhaabbane yoo itti galchinu objective length is walqixanadha. Total magnification in Ibajaha hero object eyepiece length equal shani. When we divide these two numbers, la cosa quality hero, we get 40x. That 40x is objective length. That is called as what? Higher magnification power. Olana so the two ability of microscope dandeetti microscope ila lamen kuni tokko guddisee